Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaa kennaffaa aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa kennaffaa aartii torban kanaatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qabanii fi sirboota babbareedaa haala yerootiin wal qabatee torban torbee irreessaa waan ta'eef irreecha irratti xiyyeeffachuudhaan isiniif filanneeti jirra. Nu faana bu'aa. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha malkaa milkii nuuf haa ta'u ayyaantota argaa. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha tulluu maqarraan nabuu sabni garaa qulqulluu. Jalqaba irratti sirbii nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa dheenna kana bahee sirba weellisaa jabaa Damissuu Dinquu mata dureen isaa irreessa jedhu isiniif filanneeti jirra. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha malkaa milkii nuuf haa ta'u ayyaantota argaa. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha tulluu maqarraan nabuu sabni garaa qulqulluu. Akkuma beekamu uummanni Oromoo miliyoonaan lakkaaman aadaa fi duudhaa isaatiin bulaa seera uumaa fi heera uumamaatiin hoogganamaa waggaa waggaadhaan sirna ayyaana irreechaa irreeffata. Irreecha agarsiiftuu aadaa nagayaa fi tokkummaa ta'uusii biyya sana biraa darbee akkasuma addunyaatti mul'isuudhaan diina hinaafsisaa saba immoo galaana kana gammachiisaa boonsisaa jira. Kana immoo karaan ittiin godhan keessaa tokko aartiidha. Aartii keessatti weedduu weellisaa fi dhiichisaan dabalanii miidhagsanii jiru. Damissuunis afaan aartiitiin wallee bareedaa irreessa ilaallatu kana nuuf sibireetti jira. Boruu gannaa dabarree galanni guutoo irratti bookaa birraa ifa wal agarre. Boruu gannaa dabarree galanni guutoo irratti bookaa birraa ifa wal agarre. Boruu gannaa dabarree galanni guutoo irratti bookaa birraa ifa wal agarre. Boruu gannaa dabarree galanni guutoo irratti bookaa birraa ifa wal agarre. Koya birra ya birrole bara dufte rifatani. Koya birra ya birrole waga kada nifatani. Koya birra ya birrole manguddoon galata galcha. Koya birra ya birrole muramte awani lilcha. Koya birra ya birrole waddecha singe tube. Koya birra ya birrole bagaya nanuge. Koya birra ya birrole dote urgofte adani. Koya birra ya birrole Kerongar mamte fardani. Koya birra ya birrole barri kan kufa gabbina waka galata dirreda golfina. Itti dabaluun weellisaan kun sirba bareedaa irreessaa kanaan dargaggoon dhiichisee aadaa deebisee saba koo gammadde qalbiinsaa shamarran uffattee aadaa calanqisiiftee nu haa folchu rabbiin jechuun irreechi maal akka fakkaatu addunyaatti mul'isee jira. Dargaggoon dhiichisee dadii deebisee saba koo gammadde qalbiini. Shamarran uffattee aadaa calanqisiiste nu haa folchu rabbiini. Dargaggoon dhiichisee dadii deebisee saba koo gammadde qalbiini. Shamarran uffattee aadaa calanqisiiste nu haa folchu rabbiini. Aadaa uffannaa adii dubbanna irreecha baatufne kanaafuu laayyootiin kufne. Aadaa uffannaa adii dubbanna dhugaa dubbanna irreecha baatufne kanaafuu laayyootiin kufne. Jenne irreecha malkaaf dirree aadaa uffannaa adii dubbanna ufaa ta'u irree laali aadaa uffannaa adii dubbanna malkaa badde deeffannee aadaa uffannaa adii dubbanna waan badde qajeelfannee aadaa uffannaa adii dubbanna irreecha baatufne kanaafuu laayyootiin kufne. Itti dabaluun xumuraa irratti weellisaan kun guyyaa Oromoo wal ga'u irreessa tulluu haqarraan dabu sabni garaa qulqulluu guyyaa Oromoo wal ga'u irreessa malkaam
kan milkii nuuf haa ta'u ayyaantu targaa jechuudhaan eebbisuudhaan golaba. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha malkaa kan milkii nuuf haa ta'u ayyaantu targaa. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha tulluu maqarraan dhabuu sabni garaa qulqulluu. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha malkaa kan milkii nuuf haa ta'u ayyaantu targaa. Guyyaa Oromoo wal ga'u irreecha tulluu maqarraan dhabuu sabni garaa qulqulluu. Maqarraan dhabuu sabni garaa qulqulluu. Maqarraan dhabuu sabni garaa qulqulluu. Itti aansuudhaan ammasii torbee irreessaa waan ta'eef sirbaa irreessaa wajjin wal qabatu kan weellistuu Tiyyaa Huseen hojjattee mata dureen isaa irreessa jedhu isiniif dhiyeessinee jirra. Weellistuun tun aadaa, duudhaa fi safuu uummata guddaa kanaa waan eeggatee fi waan haadholiin siinqeetiin sirna irreessaa kanarratti godhamuu qabu tokkoon tokkoon suur sagaleedhaan hojjechuun addunyaatti mul'iftee jirti. Sirba kanaanis guyyaa jaalalaaf gammachuu irreessi ga'ee irreeffachuu Oromoon malkaatti ba'ee jechuun eegalti. Atti dabaluu weellistuun tun sirba irreessaa bareedaa ergaa hedduu qabu kanaadhaan waan haadholiin siinqee godhuu qaban mul'isuun uffata aadaatiin faayamanii maree hojjennee qabne wal jalaa waaqni uumamaa hundumaaf falaa jechuudhaan irreessi nagaa ta'uu rabbiif galata galchuudhaaf akka achitti wal ga'an dhaamtee jirti. Xumuraa irratti weellistuu Tiyyaa Huseen sirba irreessaa bareedaa kanaan ergaalee jajjabaa dhaammachuudhaan elel jedhii qabii natu si eebbisaa duudhaaf safuu kaleessaa arras nan deebisaa jechuun aadaa Oromoo ganamaa dhalootaaf haaromsuudhaan gola hambaa keessaa ol keessee jirti. Elel jedhii qabii natu si eebbisaa duudhaaf safuu kaleessaa nan deebisaa. Elel jedhii qabii natu si eebbisaa duudhaaf safuu kaleessaa. Egaa akkuma jalqabaa irratti kaasee torbee irreessaa ture uummanni Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu iddoowwan adda addaa irraa walitti ba'uudhaan biyya keessaa fi biyya alaa irraas walitti dhufuun akkasuma hora Finfinnee fi hora Arsadeetti dabalatee guyyaa kaleessaa fi har'aa irreeffataa jira. Irreessi milkii fi nagaan xumuramees jira.
ummanni bashannanaa dhiichisaa galma barkumee guutee sagalee ol kaasee biyya isaa Oromiyaa irratti dhiichisaa. Weellistoonni Oromoo kallattii hedduun irreessa irratti hirmaatanii jiru. Isaan keessaa tokko weellisaa Israa'el Bashaadaati. Weellisaan kunis irreessa bara kanaaf saba guddaa kanaaf waan gumaache qaba. Birraaf nuuf bariitee habaaboon dhodhootee ganna bacaqii baanee jechuun eegaleetii jira. Habaaboon dhodhootee ganna bacaqii baanee irreecha geenye martuu wal waamne irreedhaan kaanee babaareennee uffanne irreecha deemnaa marga jiidhaa qabannee waa galateeffannaa waaqa uumamaa tokko nu taasisee alaaf keessaan kaasee waliin nu yaasee. Itti dabaluunis sirba bareedaa sagalee bareedaadhaan kan hojjete weellisaa Israa'el Bashaadaa bokkuun kallacha siinqee ficaachuun ayyoof aabboon nu dura deemu irreechi irree kennaa jechuun irreechi uummata Oromootiif irree jabaa ta'uusaa dubbatee jira. Bokkuun kallacha siinqee ficaachuun ayyoof aabboon nu dura deemu irreechi irree kennaa irreechi aadaan deebitee malkaa firduuti irreeffannaa nuti duraanu irreechi irree kennaa irreechi maree hojjechaa ilicha faaruun dabaalee irreecha dhaqnaa irreechi irree kennaa irreechi kabaateeffannee dhaloota beekna irreecha fakkii tokkummaa irreechi irree kennaa irreechi irreedhaan irreechi yaa'uumaan oolfachi. Itti dabaluudhaan weellisaan kun sirba bareedaa irreessaa kanaan xumura irratti ilmaan ayyaa dadammaqxee guutuu biyyaa eenyummaadhaan waan ofii maaltu gayaa jechuun jaalala uummanni Oromoo aadaa fi eenyummaa ofiitiif qabu ibsateetii jira. Ilmaan ayyaa dadammaqnee guutuu biyyaa eenyummaadhaan waan ofii maaltu gahaa korteen ayyuudhaan uumaa gurraachi irreecha walgeettii keenya irreechi irree keenya irreechi hundee qaroomaa seenaa ragaadha irreecha irree keenya irreechi irree keenya irreechi. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaa kenna faaya aartii torban kanaa asirratti goolabneeti jirra. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nu faana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.